Baga keessa jiru. Bagatti nu ga'e. Baga keessa Bagatti nu ga'e nagaadha. Ayee gaaffii tokkoon qaba. Ayyaana waggaa dhibbaffaadha kan kabajaa jirru. Gaafa ayyaana kana kabajanii mee fiilingii akkamitti dhaga'ama? Miira akkamiidhaan kabajaa jirtu ayyaana kana? Egaa Waaqayyoon galatu baay'ee namatti tola. Seenaa waldaan kiristaanaa keessa dabarsitee hubanneerra. Ofii keenyaas yoggaa gara waldaa kiristaanaa kanatti dhufne maal akka ture hubanneerra. Irra deemnee argineerra. Kanaatiif har'a argiteetta yoo ta'e magaalaa Naqamtee hunda itti fakkaata. Kun baay'ee waan namatti tolu, waan nama gammachiisudha. Bu'aa guddaas immoo buuseera. Namoonni sagalee Waaqayyoo dhaga'anii keessa jiraataniiru. Kanaaf baay'ee natti toleenaan akkanuma dhuunfaatti. Okey, ayee Dr. Isheenis baay'ee gammadeera. Abbooliin keenyi akaakileen keenyi waan baay'ee bu'aa baay'ee keessa darbarsanii Onesimoos fa'aas ergannoo fa'aasiin gahanii nun immoo adaraa kana fuunee galfata kana fuunee isinitti kennuu qabna dargaggootatti. Isin immoo dabarsitanii ijatti gootanii eebbifamtanii biyya keenyas saba keenyas Waaqayyo akka yaadatu waliin kadhannaa. Baay'ee gammadeera, baay'ee natti tole. Ayyeesh gaaffii saduma amma mee utaa amma Onesimoos nasiif isin dhagaatee jaalala keessan ibsaa fi tun isiniin jaree mee akkamitti ibsituufi Onesimoos? Jaalala waan tokkoon ibsuu hin dandeessu. Onesimoos ofii isaatiiyyuu dhamaatii baay'ee keessa darbeeti kan inni dhufe. Ani hundaa'am Onesimoosiin jaalala ani qabuu fi yeroo baay'ee wanti sammuu kootti na dhufu akkuma warra hojii ergamootaa jedhee macaafa qulqulluu keessa jira miti. Onesimoos jaalala ni qaburraa ka'e atu sana keessatti akkuma ergaa warra Roomee, ergaa warra Tiitos, ergaa warra Qorontos jedhu sana, ergaa warra Efesoon jedhu sana ergaan guddaadha baay'ee waan Afrikaatti fide kun kan Oromoo miti. Duwwaa miti. Kanaatiif ergaa Onesimoos kan jedhu macaafa qulqulluutti dabalame natti tola. Isinoo jaalala keessan akkamitti ibsitu? Ani baay'een seenaa isaa dubbifachuus baay'ee nan jaallaa. Kan Oromoo qofa otoo hin ta'in kan guutummaa Afrikaa kan addunyaati Onesimoos Nasiib. Maqaan isaallee hiikaadha. Waaqayyoo duruma isaa qalbeeffatee yaadatti fidee ture. Yoo akkuma warri faranjoonni maa jedhu Jarmaniin yoo qabanne Awurooppaa qabanne akkama jedhaa turanii Oromoo yoo qabanne immoo Afrikaa geenyaa isa jedhuuni kanaan deeman. Egaa Onesimoos fa'aatti aanee immoo abboonni keenya baay'een akka luba guddinaa tumsaa fa'aa isaanis qooda guddaa qabu. Garuu waa tokkoon taa'ee sila yaadaa ture. Onesimoos akkamiin yaadatamuu itti fufamuu qaba. Onesimoos Foundation kan jedhu charity associationiin dhaabbatee hojii wangeelaa irratti kan bobba'u ta'uu hundeeffame baay'ee natti tola. Galatoomaa yaada keessanii fi waggaa 200ffaanis ijoollee keenyaa nuunis nu haa ga'uun sana eebbifamaa.